Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam ooltan sagantaan keenya eegalee hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom loltoonni Eertiraa eessuma koo ajjeesan jechuu. On last Saturday, I was informed that Sanbata darbe eessumni koo loltoota Eertiraan ajjeefamuu isaan dhaga'e. Ergasii haadha koo dubbiseen ture waan ta'een baay'ee gadditeetti. Rakkoon bu'uuraa nageenya Oromiyaa maali? Mariin maaliif hin furamne? Rakkina biyya keenya keessa jiru kana akkaataa itti biyyi kun hundeeffame wajjin walitti hidhataadha. Rakkoodhuma mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru iyyuu wal qunachiisanii deemuunis qaama rakkina kanaa ta'eera. Artisti Kabbee Kabbitoon maaltu mudatee amma maalirra jira? Odeessaalee gaggabaaboos qabnaa saganticha Firaa'ol Balaayii dhiyeessa. Waraanni naannoo Tigraay nagaan xumuramus waraanni Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee ittiin jedhu gidduutti geggeeffamu akkuma itti fufeetti jira. Oduun waraanni kaaba biyyattii nagaan xumuramuu gaafa dhaga'amu namoonni hedduun waraanni Oromiyaatti geggeeffamus nagaadhaan akka xumuramu eegaa turan. Haa ta'u malee mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo Oromiyaa hidhattoota Oromiyaa keessaa wajjin mariin nagaan gaggeeffamu akka hin jirre ifatti beeksisanii jiru. Badiiwwan garaagaraaf kan himatamu waboon ajaja tokko jalatti kan hin gurmoofnee fi kaayyoo hin qabu waan ta'eefi jechuun aangawaan himan. Akka mootummaan jedhu hidhattooti ajajaa fi kaayyoo hin qabani. Walitti bu'iinsi Oromiyaa keessaa kan Tigraay irraa maaliin adda ta'a? Mariif wantoonni danqaa ta'anillee maali? Gaaffilee jedhan irratti BBC'n waan odeeffate irraa akka armaan gadiitti qindeesseera. Ka'umsa waraana Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruuf sababa garaagaraatu dhiyaata. Mootummaan yeroo garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaan waamicha dhiyaate didee hidhannoo filate jechuun himata. Gama biraan ammoo jijjiirama siyaasaa bara 2018 Itoophiyaatti uumameen addi bilisummaa Oromoo ABO gara biyyaa erga galee booda waraana hiikkachiisuu irratti atakaaroon uumamee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa irraa amantaan dhabe jedhee mootummaa wajjin wal waraanuu itti fufe. Addi bilisummaa Oromoo waraanan hogganu hin qabu jedhee ibsus aangawoonni mootummaa miila tokkoon bosona kaa'anii miila tokkoon Finfinnee jiru jechuun ABO komatu. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa komii kana mootummaan ittiin dhaabicha rukutuuf akka itti fayyadamu himuun waraana waggoota darban Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruuf mootummaan dhibdee siyaasaa karaa nagaan furuuf fedha akka hin qabne BBC'tti himan. Qaamni waraana isaatirraa gargar ba'ee qaamni poolitikaa waraana isaatirraa gargar ba'ee Finfinnee marfama mootummaa jala jiru tokko akkam godhee waraana dirree jiru irratti akka olaantummaa qabaatu nama yaaduuf inuma gala. Walta'iinsan waraanni sun akka galu godhuudha. Sanaaf immoo waraanni sun amantaa dhabe. Hayyuun seenaa fi dhimma Itoophiyaa xiinxaluudhaan beekamu Dr. Ittaanaa Habtee rakkoo bu'uuraa siyaasa Oromoof sababa lama tarreessu. Rakkina amma waraanaa walumaa gala biyya keenya keessa jiru kana akka rakkoo waggaa 2-3 dura dhalateetti yoo ilaalle hubachuu hin dandeenye. Hundeeffama biyya kanaa wajjin wal hidhata. Rakkoodhuma mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru iyyuu wal qunachiisanii deemuunis qaama rakkina kanaa ta'eera. Mootummaan jiraattotaan shiftaa yookiin shanee soortu jechuun mana isaanii akka gubu hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoos mootummaa deeggartu nama jedhan irratti tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan yeroo garagaraatti jiraattonni BBC'tti himaa turan. Gidiraa lammiilee nagaara ga'u furuuf mootummaan yeroo adda addaatti duula shanee balleessuu jedhu ibsaa ture. Takka torban lamatti takka ji'a tokkotti ni balleessina jedhee mootummaan waadaa galaa ture. Kanaan dura ministeera muummee Abiyyi Ahmad haasaa paarlaamaatti taasisaniin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee ittiin jedhan deeggarsa uummataa akka qabanii fi uummanni maaliif akka isaan deeggaru qorachuu qabne jechuun ibsanii turan. Kun ammoo akkuma ministeera muummee Abiyyi jedhanii turan hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo uummata keessa jiraachuu fi deeggarsa uummataa qabaachuun isaanii balleessuuf rakkisaa akka ta'e agarsiisa. Gama biraan ammoo karaa nagaan qabsoo geggeessuuf carraan jiru baay'ee dhiphataa deemuu fi dhiibbaan mootummaan deeggartootaa fi paartilee siyaasaa Oromoo irratti taasisu hammaataa deemuu irraa akka ka'e namoonni hedduun qabsoon hidhannoo furmaata dhumaa akka ta'etti akka amanan taasisuu himu qondaalli ABO obbo Battee Urgeessaa. Bulchiinsi ministeera muummee Abiyyi Ahmad fudhatama gara jalqabaa qabu sana hatattamaan dhabaa deemuun sababa biraa akka ta'e kaasu Dr. Ittaanaa Habtee. Jalqaba waraanni bilisummaa Oromoo fudhatama guddaa hin qabu ture. Fudhatama guddaa kan argate mootummaa. Garuu waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fudhatama guddaa argate inni kun immoo fudhatama guddaa
guddaa sana dhabe. Mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay waraana waggaa lamaa nagaan fixan erga jedhanii booda waraanni mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamus karaa nagaan xumurama ka jedhu abdii ture. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad 15/2022 dhimma TPLF wajjin mari'achuu irratti haasaa paarlaamaatti taasisaniin waraana bilisummaa Oromoo wajjin marii taasisan akka hin qabne dubbatanii turan. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa 29/2022 baaseen yaaduma ministeera muummee Abiyyi paarlaamaa irratti dubbatan eeruun waraana bilisummaa Oromoo wajjin araarri godhamu akka hin jirree fi balleessuuf tarkaanfiin qindaa'aan fudhatamaa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin yeroo garagaraatti ibsa baasuun bakka qaamni sadaffaan jirutti mariif qophii ta'uu isaa ni beeksisa. 30/2022 ibsa ajajja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irraa bahe jechuun dubbii himaan isaa Odaa Tarbii fuula Tiwiitaraa isaa irratti barreesseen mootummaan fedha yoo qabaate bakka qaamni sadaffaan jirutti waliin dubbiif waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uu beeksise. Waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana nagaan akka furamu kan hin barbaanne mootummaa ta'uu ibsu Dr. Ittaanaa Habtee. Jalqaba uummata balaatti qeene kan buqqa'ee jiru keessaatti deebisuu, lafa nagaan dhabameef immoo waliigalteedhaan nagaa buusuu. Inni yeroo dheeraa garuu marii keessaa dhabba'a, wal falmii keessaa dhabba'a. Kunoo akka waa'ee Tigraay kana godhamaa jiru kanallee haa ta'u marii keessaa wal falmii keessaa daayaloogii keessaa ba'a. Odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Daayiriktarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom loltoonni Eertiraa naannoo waraanaan miidhamte Tigraayitti eessuma isaanii jalaa ajjeesuu himatan. On last Saturday, I was informed that Sanbata darbe eessumni koo loltoota Eertiraan ajjeefamuu isaan dhaga'e. Ergasii haadha koo dubbiseen ture waan ta'een baay'ee gadditeetti. Waliigalteen nagaa kun ititee rakkoo namaan kun ni dhaabbataa jedheen abdadha. Eessumni koo kun qofaasaa miti kan ajjeefame. Gandanni keessa ture mana isaa keessatti yeroo inni ajjeefame namoonni biroo 50 akkasumaan wajjin ajjeefamaniiru. Bara 2023 keessa biyyoota rakkoon namoomaa itti hammaatan jedhamuun tarreeffaman keessatti Itoophiyaan lammaffaarratti eramte. Dhaabbanni International Rescue Committee jedhamu ibsa muddee 14/2022 baaseen biyyoota 20 bara 2023 keessa rakkoon namoomaa keessatti hammaachuuf jiru jedhe keessaa Soomaaliyaa qofadha kan Itoophiyaa dursu. Gareen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n Itoophiyaa keessa gaazexeessaa tokko qofatu mana hidhaa jira jedhe. Kunis qorannoo hanga muddee tokkotti taasifameen odeeffannoo argameenii jedheera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa aanuun diraamaa koomeedii Kabbitoo jedhamu irratti taatoo ta'e hojjechuun jaalatamummaa kan horatee fi dhihoo kan ammoo wallee Abbaabottii jedhu kan gadhiise aartist Jaallee Amantee tibba darbee magaalaa Finfinnee keessatti miidhaan irra gahee ture. Amma maal keessa jira, maaltu isa mudate kan jedhu Hamzaa Huseentu dubbise. Sagantaa wayiin qabaan ture Grand Openingii wayii sanbata kanaayyuu gaafa sagalee jechuudha akka lakkoofsa Habashaatti. Ililleetti Grand Openingii kana booda Kabbitoon stand-up comedy ji'aanii daddarbu qopheessuudhaaf sagantaa sagantaa baniinsaa qopheessuutti jiraayyuu. Egaa haala amma Oromiyaa keessatti uumamee uummata duraa jiru kanaan wal qabate saganticha dabarsinee dhimuma sagantaa kanarratti namoota wajjin mari'addee gara manaan deema ture. Booleedhaan kutee deema gara mana kiyyaa naannoo Ayaaraatti kanatti taaksiidhaan jalqaba karaa natti cufan. Gaafa sanbata guddaa jechuudha. Sa'aatii 2 walakkaa aga 3 gidduudha normaalii nuusa. San booda taaksichi gaafa karaa natti cufuu kalaaksitti godhe konkolaachichi osoo man dubbatiin bu'eetuma dhufe balbala baneet ganna baase harkisee kobaasaas ani gaafa hin jiru duubanii hunduu inni mana irratti buufatee hiriyaan kiyyamuun bira jira akka tasaa inni gaafa bahuu deemu immoo isa achuma konkolaatuma keessatti akka balbala gaafa banu dhagaadhaan isas dhagaa lamaan akkas cinaacha isaa naannoo cinaacha isaa kana rukutanii dafee konkolaataa akkuma godhee deebi'eetuman balbala cufee skurasii godhe kan booda xiqqoo achitti wantoon uumamuu shi gaafa argan taaksittiin fuuldura kaasanii soo funyaanii fi afaan kana dhiigeen ture isa haqachaati. Tasa jedhee kanani kana yaade ibsaa Ayaaraatti san akkuma darbeen konkolaataan biitsii dhuftee karaa maddii kootitiin na rukkutteet na fuuldura baatee karaa natti ammallee moo kabiraa jechuudha biitsiidha kun immoo dalga dhaabbatanii kan karaa cufanii hin bu'an keessaa nama 5 gaafa laaluun ijoollee na rukkutaa turan san haalli jiru lubbuudhaafuu kan nama yaaddisu tureef karuman argadeen karaa namni deemurra deemee gaafa laaluun na hordofaa jiru ammas booda ibsaa shoolaatti irratti inni manni
diimaan osuma ifuun lubbuu baafachuma gaafan darbu akka tasaa ta'e konkolaataa seenaa ture tokko jira inni gidduu seene intervaalii sanittiin jara sanbooda ka gammaatitti gaaffii guddaadha eenyu akka ta'an maaliif akka ta'e yaadameeti mootaa sabanne wanta baay'ee gaaffiitu jira. Yaaddoo akkasii qabdamoo namoonni si doorsisaa turan jiru moo guyyaama sana waan dhalate moo maal shakkitaati? Uumaan ittiin walloleewwan qabu namumaan ittiin jechaa maalleen ittiin waliin dabarseen qabu haalli isaa garuu wantuma qoratamee wantuma na hordofanii godhan fakkaata mee hundaafuu akka tasaa ta'e lakkoofsa gabatee konkolaataa minibaasichaa qabadheera isa riippoortii godheera. Amma namoonni fayyummaan kee haala yaaddessaa keessa akka jiru fa'aa dubbataa turanii ergasii hoo erga taatee sanaa booda maaltu ta'ee haalli fayyummaa keetii maalirra jira waan jiru mee nu ibsi. Hubaatiin jedhamee miidhaan narra ga'ee akka feesbuuk irratti haasa'amaa ture miti miidhaa salphaadhaan narra ga'ee normaadee galata waaqayyoo ba'eera. Feesbuukidhaan wal qabatee peejoonni kabbitoodhaan banaman baay'eedha. Maqaa kanaan immoo wantoota burjaajii uuman jechoota burjaajii uuman qaama wayiitu akkana na godhee maal jedhanii akka kiyyaa ta'anii kan barreessan akka jiran argeera. Ani peejii kabbitoo jedhamuun fayyadamuu qabu. Feesbuukiin kiyyaa jaalee amanteetiin jira. Even inboksiidhaan wantoota garaagaraa gargaarsa naa godhaa jedhanii barreessaa akka jiranis namoonni inboksii godhameef natti himaniiru. Guutumaa guutuutti ni ilaallatu. Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii irra geenyerra. Odeessa ispoortiin kaleessa Faransaayif Morookoo wal dorgomanii turanii akkamiin ilaalte Zalaalam nu wajjiniin jira har'as odeessa ispoortii nutti himuuf. Tole galatoomii Firaa'ol qabxii isaa suma arginedha. Faransaay waancaaf darbitee jirti 2-0dhaan injifatte. Kaleessa miidhamni taphattoota sarara ittisaa Morookoo gatii waan isaan kaffalchiisedha. Daqiiqota 5 osoo hin guutiin galchii jalqaba lakkaa'ame sun akka qabxiin taphichaa jijjiiramu taasiseera. Sababni isaa ittisanii boodarra immoo deebisanii taphachuun Faransaay irratti galchii lakkoofsuuf haga daqiiqa dabalataatti achi buutuudhaatiif waan karoorsanii galan ture Morookoon garuu sun daqiiqa jalqabaa irratti galchiin isaan irratti lakkaa'amuun isaanii fi taphataan isaanii cimaa sarara ittisaarraa Roomaan Saayis miidhamee dirree keessaa bahuun akka isaan qabxii gatanii xiinsammuu isaaniidhaaf gaarii ture. Lammaffaa immoo taphattoonni sarara ittisaa lamaan Naayif Agwerdee fi Roomaan Saayis osoo fiitiin ta'e yookaan fayyaa guutuurra hin gahiin kan isaan taphicha jalqaban jechuudha. Akkuma argine jijjiirames bahee garuu taphattoonni Morookoo leenjisaan isaanii fi lammiileen Morookoo hedduun isaanii kanatti iyyuu akka boonaniif akka gammadan ibsanii jiru. Akka taphattoota kaanii imimmaan miti kana gammachuu keenya ibsanneeti kan keessaatii galluu jedhanii jiru. Ammas Krooshiyaa waliitiin sadarkaa sadaffaa qabachuudhaaf taphatu sadaffaaf arfaffaaf jechuudha. Morookoon waancaa addunyaa Kaatar bara 2022 kanarratti yoo Krooshiyaadhaan mo'amtillee sadarkaa arfaffaatiin xumurti jechuudha. Yoo Krooshiyaatti mo'atte immoo sadarkaa sadaffaatiin kan xumurtu ta'a jechuudha. Taphni kun gaafa 17 sanbata duraati miti. Sanbata duraa kan isaanii inni gaafa dilbataa immoo kan waancaati miti. Gaafa sanbata duraa gaafa guyyaa 17 fuuldura keenya kana kan taphatamu ta'a waancaan immoo dilbata. Faransaay fi Arjentiinaa walitti fida biyyoonni lamaan carraa wal qixa ta'edha kan isaan qabanii. Faransaay taphattoota jajjaboo addunyaa irratti beekaman kan akka Kylian Mbappé fi Antoine Griezmann sarara gidduu irratti taphattoota kan akka Chakmanii Real Madrid keessa kan taphatu taphattoonni sarara ittisaa isaanis taphattoota kilaboota gurguddoo keessa jiranidha kan isaan qabanii. Yoo wal dorgomsisnee taphattoota dhuunfaatiin ilaalle Faransaay carraa guddaa kan qabdu fakkaata. Garuu taphattoonni Arjentiinas taphattoota salphaadha jennu miti. Garuu hedduu isaanii baatee kan asiin ga'e Lionel Messi akka ta'e addunyaan hundumtuu ni beeka. Ga'umsi Messiin waancaa kanarratti argisiise jabaadha. Kanaaf Zlatan Ibrahimovic taphataa jabaa addunyaa irratti maqaan isaa beekamu innis waancaan addunyaa bara kana kan Lionel Messiiti. Dursee waan irratti barreeffamedha kun jedhee jira. Sababa qabaachuun maal Messi wajjin Barcelonaa keessatti waggoota 3 waliin taphatanii jiru. Dabalataan amma Messiin kan taphachaa jiru PSG keessadha. PSG keessa Zlatan illee akkasuma taphataa ture. Kanaaf isa deeggaruufis ta'uu danda'a. Garuu Messiin bara kana kan injifatu yoo ta'e yeroo dheeraatiif dhabee kan ture waancaa addunyaa yeroo jalqabaatiif kan milkeessu ta'a jechuudha. Arjentiinaan kana dura yeroo lama mo'attee jirti 1978 fi 86. Faransaay garuu yoo mo'atte walitti fufiinsaan kan mo'atte biyya jalqabaa ta'uu isheeti. Faransaay Awurooppaa keessaa walitti aansitee shaampiyoonaa ta'uudhaan jechuudha. Kan dhiyeenya Raashiyaa irratti bara 2018 waancaa kana injifatanii kan baranaas kan xumuraaf qabanii jiru kan mo'atan yoo ta'e biyya yeroo jalqabaaf Awurooppaa keessaati walitti aansitee waancaa kana injifattu taate jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jennee goolabnee boorsa gantaa biraan walitti dachaanaa nagaan bulaa.